Hageessu salaamtaan jaalalaa onneerraa buqqaati bakkuma jirtutti qilleensarraan isin hageessu isiniin jenna. Hordoftoota sagantaa ichima jaalalaa. Sagantaan ichima jaalalaa kan guyyaa irraan tanaagaa akkuma beekamu xalayaalee garagaraa tan isin biraa gama keenya dhufte gama keessan deebisuudhaan kan isin biraan geenyu ta'a jechuudha. Qopheessaan sagantaa Sharmaarkii Adam Leessaan Iskandar Alijii kaameraa maanii keenya Heenokii wajjin bakka takkaa ta'uudhaan dhufnee jirra. Isinis Angaduma sagantaatti nu wajjin turaa isiniin jenna. Sagantaa ichima jaalalaa. Sagantaan ichima jaalalaa kan guyyaa arraan tanaatis xalayaalee hedduu dhagaa kan of keessaa qabu akkuma dura isiniif ibsuuf iyyaalletti jechuu keenya xalayaa jalqabaa takka amma gama keessan geessinaati isiis nu hordofame xalayaan dura nu geesse dubbisuudhaaniin jalqaba hunda dura jaalalaan asiif qabu siif ibsaatiin yaada kiyya kaniin if keessatti ukkaamsee jiruun ifa baasee dubbachuu barbaada. Ani maqaan kiyya Kanaadaa fi abbaan kiyya naaf baasan ibsaa Umar yeroon ta'u qoosaan kiyya garuu damshoodha. Ani ibsaan raddaatii yookiin gargaaraa shufeeraa kan konkolaataa dirree dhawaadhaa fi harar idduu hojjetu hoggaaniif hin ta'u eegaan hojii tanatti seeneen booda waanuma na mudateen ibsuu barbaadeeti. Xalayaa tanaas daldaltuu jimaa tanaa wadaa irraa jimaa bittee gara magaalaa dirree dhawaadhaa gurguruudhaaf deemtu tan maqaan siidhaa eebii jechuufiin barreessuu barbaada. Eebiin ganama gara hojii bobba'uudhaaf mannaariyaa subiidhaan dhuftee nutis yeroo sanigaa kan nama guuttannee karaa harar baanu. Guyyaa tokko akka tasaatti meeshaalee iddila takka qabattee karaa konkolaataa keenyaa dhufaatii kan turte. Konkolaataa keenya dhufte anis meeshaa isii kana harkaa fuudheetiin konkolaataarra ol baasee fi kan hin ture. Isinis afaan yookaan immoo jecha bareedaa takkaan obboleessa kiyya galatoomi naan jette. Sagalee bareedduu takkaan onneedhaas dhaana goote. Haasoo bareedaa mirqaana qabuun amna gabaabsachaadhaa hangaan noolii namarraa guuruu irraanfadhu takkatti jechuu kiyya. Isinis yeroo seennaa awwadaa dhihaannu ibsaa ati hedduu nama gaariidha. Hulii isinii wajjiniin deemaa hayaa bilbila keetiis naaf kenni wal quba qabaanna naan jette. Anis hedduudhaan gammade. Sambooda waliif bilbilaa maammila yeroo hundaati kan taane hedduu walitti dhihaachaa wal gaggaafachuudhaas eegalleetii kan turre. Garuu dhiyeenya kana kunoo torbaan lama guutuu bobbaasii dhiistee garam akka gortee liphiisii arkachuu hin dandeenye. Bilbilli isiitiis hin dalagu. Irra deddeebisee iyyaaluus cufaadha. Yookaan immoo afaan Ingiliffaadhaatiin switch off tan jettu sanigaa taniin qooqa kiyyaan dhaga'aa turedha. An sababa isiitiin hisaaba warra makiinaatu sirritti galchutti hin jiru. Galgalaa sirriiban qabu. Bobbaatiyyaas yeroon fedhaniin deema fedhuus ciiseetiin oola. Dhaamsa kiyya kana hoggaanii fi dhageesse yookaan immoo hoggaanii fi agarte akkanaaf bilbiltee qalbii tiyyatan cabxee naaf deebistee jaartuun si dhaammadha. Ana ibsaa damshoo daldaltuu jimaadhaa baadhaaf jeeti jira. Ibsaa yookaan damshoo xalayaa nutis qilleensarra siif oolchineeti jira.
xalayaan itti aantu ammaas tan adinaan kaliifaadhaa dirree dhawaa laga harreerraa haadha mana isaa tan hedduu jaalatu falmattuu Abdallaa tan achuma laga harreetti argamtuuf jaalala isaa bifa walaloodhaatiin ibseetii jira. Walaloon isaatiis akkanitti. Ani keetii ijaanis ni ilaalaa funyaanis si fuunfataa afaan kiyyaa sogguu waa'ee kee dubbataa harkaan si qabadhuus onneen na rifataa sayoom onnee qofa qaamaan na hollataa yoon si wajjin deemus umriin naaf dheerataa umrii tiyya guutuu yooniin sumaaf kenne sumaaf yooniin bale jaalatee ibsuuf galata kee siif galchuuf xalayaan naan fuutu yeroon illeen naaf hin geessu yaa haadha mana kiyyaa umrii si haa dheereessu lamee wal jaalatu rabbiin waliif haadhiisu jeetiqa jaalala haadha mana isaatiif qabu adinaan kaliifaadhaa gabaabsee laga harreerraa nuuf ergeetii jira. Nutis walaloo isaa haadha mana isaa falmattuu Abdallaa tan hedduu jaalatu haadha ilmoo isiidhaatiif dhaamsa dabarsinee jirra adinaan keenya. Hirriba sireedhaa akkaani tolchiti jannata addunyaa keessa na bulchiti wayyaa gaarishoo ootiyya gammachiiftu lubbuu hubbiitiyya ati if duraa si dhabnaan qalbiin namaaraatti markabtoo xalayaan itti aantu ammaas bilillee ogeessoo tan calanqootti argamtuuf kan barreesse jaalallee isiidhaa sabuu saarisan bishoofturraa xalayaanis akkanitti jaalallee tiyya ta'u warri isii na jalaa fudhatee narraa affageesseef haa geessu jechaatiin dhaamsa kiyya jalqaba. Bilillee tiyya warri isii sababa kiyyaan iddoo duraan itti barachaa turte iddoo jaalalti teenya itti habaqaatte kaarra milleerraa gara ona meettaatti si ergan anis jaalalasi onnetti qabadheetiin waggaa 2 guutuu iddaan fagaannuus yeroo jila takka qalbiidhaan si biraa kan jiru atuu ni beekta amma garuu sababa barumsaatiin gara Finfinnee deemeetiin jira garaan kiyya sirraa fagaatee deemuu ni dadhabe mashaqqaa dila kana waan hin dadhabee jiruuf si wajjin jiraachuudhaan fedha yaa aktivistii onneetiyyaa ani si jaalachuun kiyya anaaf jireenya jaalalaa ana na eegalchiiftee yaa bililleetiyya jaalalatee akkam jee yooniin siif ibsee immee narraa gammadda jaalaltitee hadhugaa akka imimmaan keetiin deeggartee kan anaaf jecha waan hin qabne hunda asirra kaayanii maqaa hin qabne siif moggaasan ture. Atiis dila kana keessa dabartee dubbii jaan hunda moggotti darbitee na filachuun kee daran akkaan si jaaladhu kan na godhe keessaa kana boodam narraa hin fagaatin wanni sirraa anna fageessuus tokkolleen hin jiru anaaf ati guyyaa baallanne kan hawwiin qabnu san abshir ni guutanna waan takkallee narraa hin yaadin yaa bililleetiyya yookaan immoo biiftuu tiyya jeetiin xalayaatiyya xumura bilillee ogeessoo tan ammaan tana calanqootti argamtuuf sabuu saarisan bishooftuurraa kan barnootaaf Finfinneetti argamu xalayaatee siif dubbisneetii jirra.
Hageessuu salaamtaan ilma keetii iddoo jirtutti qilleensarraan si hageessu. Yaa haadha tiyya tan na deesse jeetiin xalayaa tiyya siif dubbisuu jalqabe. Yaa haadha tiyya akkaminnaa jirta? Ani ilmi kee nagayaan siif qaba. Haalli jireenyaa kan barnootaa sirraa na fageessuus yeroo hunda iyyaanni kiyyaas si bira. Ati anaaf jiraachuu qoftiin naaf gahaadha. Galata kee kan na deessee na guddisuudhaaf keessa baate maaliin ibsa laata? Rakkoo fi balloo hunda gaachana naaf taate na guddiste. Silaa ati har'a jiraachuu baattee bineensillee na nyaata ture. Yaa haadha tiyya rooba, aduu, oowwa, qorra osoo hin jeeyin na barsiisuudhaaf jecha akka namni hin taane hunda ta'eetiin asiin na geesseetii jirta. Baradhee akkaan iddoo guddoo ga'uuf akkaan bakka guddaa ga'uuf danda'uuf hedduudha narratti dadhabde. Gorsi ati na gorsaa turte san yeroo ammaatti na fayyadeetii jira. Yaa haadha too qaalii guddisa kiyyaaf bifa kee kan ilillii irra bareedu san narratti fixattee firii kiyyaa harkuudhaaf hawwiin ati qabdu akka galma naaf geessus abdii guutuudhaan na eeggachaati kan jirtu. Anis hawwii teesiif guutuudhaan barnoota kiyya cimeetiin barachuu jira. Rakkoo tee, cinqii tee, dhukkuba kee rabbiin nan garsiisin hangaan jireenya bareedaa keessatti caayaa teenya waliin teenyu umrii si haa dheereessu iyyaa haadha tiyya. Madaa namuumaa bu'ura eenyummaa koo hafuurri kee kootii ati naaf ayyootoo lafee keetu utubee dhaabe bar qaama koo foon kiyyaas keetirraa hicitee barbeekii haadhatoo. Mee maaliin siif ta'a? Gatii kee maaltu baasa? Mee akkam teetiin gaarummaa kee dubbisa? Akka garaa kiyyaa danda'u osooniif hin ta'e umrii kiyyarraa muree kan keetis siif ide. Akka garaa ifii hin arkatan malee ani du'ee ati jiraattaa bar osoo umrii siif dabalee. Mee maaliin siif ta'a? Gatii kee maaltu baasa? Mee akkam teetiin gaarummaa kee dubbisa? Akka garaa kiyyaa danda'a osoo ta'e umrii kiyyarraa muree kan keetti siif ide. Akka garaa ifii hin arkatan malee ani du'ee ati jiraattaa bara hoosii dabalee je'eeti gaa xalayaasaa kan goolabe. Barataa Mahammad Hamdaa Yuunivarsiitii Walloorraa haadha isaa dharroo bookeetiif godina Arsii aanaa gololchaa ganda minneetti kan argamtuufi qabu rabbii guddaa akka ta'e hubachuu qabna. Jaalalti teenya tan waggaa dheeraa wajjin dabarsinee amma na fakkaatti. Ati na baqattee fagaattus dhumti jaalala teenyaa akkana ta'uun isiidhaa hedduu namiiteeti jirti. Maaliin godha duuba? Namni hedduun hiree nama jaalatu wajjin jiraachuu kan harkatu hanga xiqqaa takka waan ta'eef. Ati garuu dira dabarsine mataan naanneeffattee duwida naggaltaan seene. Hanga ati irraanfatte kana an daqiiqaa takkaafillee irraanfadheen beeku. Si malee hangaan qabrii seenuu singanu jechinaan jechaa turtee hulii nama akkaan hin amanne waan na godhe. Waa hundaafuu yeroolee jaalalaa tan mana tokko keessatti habbuuqqachaa baanee iyyommuu hin dagadhu. Akka fedhan mataa ifiirraa hin harkatan jechuun san dhugaadha. Kana waan ta'eef an numaan obsa. Atis gufuu fi gufaatiin takkalleen sin qunnamin nagayaan naaf jiraadhu. Xumura irrattis namuu waan facaase murata. Tanaas quba qabaadhu nageettiin siin ja'a. Taajuu Finfinneerraa haadha manasaa tan mi'eessoo ganda duwwaa takkaatti argamtuuf naaf dhaqqabsiisaa jee jira. Nutis haadha mana isaa tan mi'eessoo ganda duwwaa takkaatti argamtuuf dabarsineeti jirra. Taajuu Finfinneerraa.
xalayaanichi aantu ammaas Muusaa Roondii godina Arsii aanaa Zuwaay Dugdaa xalayaa tanaas jaalalleetiyya tan turte Madiinaa Abraayim naaf dhaqqabaa jira. Madiinaa Abraayim anaa fi Madiinaan tiyyaa waggaa hedduu jaalaa wajjin turre. Garuu sababa cimaa ta'een addaan bahuudha kan mudanne. Isiin garuu na dagattus aan takkaa isii dagadhee hin beeku. Jaalala teenya bareedduu san yaadaa jireenya golgolaa keessa jiraachuu itti fufeetiin jira. Yeroolee ati naaf bilbiltu hedduudhaan gammada. Bilbila keetiis qooqa isaa ol kaafadheetiin akka nama na bira jiruu if fakkeessaa qooqa keetiin sabbaru jira. Yaa Madiinaa tiyya dhaamsa kina hoggaaniif agarte na qunname achuma bakkaanan itti erge xalayaa tana sagantaa dirreewu tanichuma jaalalaattas xalayaa ta'e naa ergiiti iddoo ati jirtu na beeksisi. Yaa bareedduu tiyya aansi malee jiraachuu hin danda'u. Eegaa cinarraa fagaattee jireenya golgolaatiif na kennite asa qonqoos nyaachutti hin jiru furdaa duraan beeytu sanii miti aansirraa huqqadheetiin jira siin jaaga. Muusaa Roondii godina Arsii aanaa Zuwaay Dugdaa xalayaa tana nuuf ergeeti jira. Jaalallee isaa tan turte tan ammaan tan addaan fagaatanii argamaniif Madiinaa Abraayimiif naa dhaqqabaa jira. Nutis xalayaa isaa dhaqqabneetiif jirra. Ani maqaan kiyya IM naan jaan jiraataa magaalaa Harar. Dhalootaan garuu magaalaa Ciroo ta'us barnootaaf jee gara Harar dhufe waggaa 7 lakkoofsiseetiin jira. Barnootaas xumuree amma hojii jalqabeetiin jira. Kanaas magaalaa Harar keessa firaa fi maatii waan hin qabneef mana namaa kireeffadheetiin jiraadha. Jaalalti baanan tun akkuma feete nama gootiin san dhugaadha. Akkanaas sababa malee kaniin jee hin seena. Manaan an kireeffadhee galu san intala dubraa qacalee tan amma na harkaa na laalaa na nyaadhaa jettu uttakkaatu maatii sii wajjin jiraata. Isiin tun barattuu yeroo utaatu kan barattus ganama qofa. Anis akka nasiibaatti hojiin tiyya ganama qofa. Sa'a boodaa yeroo mana oollu mana keenya fuula dura walitti garagalee waan jiruuf wal arguu ni dandeenya. Namni mana san jiruu fi kan na bira jiru isiin tun oflaa fi taphee isiitiin mooraa keessatti tan beekamtudha. Guyyaas suuta na bira dhuftee mana sirraa haaruu naan jetteeti mana kiyya narraa harti. Warra isiidhaa qeeqaan ifirraa eegaa waan akka huccuu dhiyaatis narraa ni miici. Narraayis ni dhiiti. Hedduu dhagaa tan garaa na seente. Akkaan iyyaanneen onnee tiyya na hatte. Na dhiheenya isiidhaa yeroon arke obboleettii tiyya na fakkaatti. Yeroon narraa hartee narraa dhiitu ammaas kaniin haadha manaa fuudhee galfadhee na fakkaatti. Lamaan kanaatu narratti faraqaa wal dabraa na darara. Isii tanaatudha. Tan laalanii quufanii miti isiin jechuu kiyya. Osoon an akkanatti isii kajeeluu kabiraa dhufee akka isii tana na jalaa fuudhufaan yaada. Yeroon gaafii jaalaa isiif dhiyeessee maaluma naan jettiin ammaas cinqii biraa na fidde. Akkana keessaan jira gaafuno ammaa'u yeroon xalayaa isiniif barreessu fuula kiyya dura teesseeti na laalu jirti. Yookaan immoo barreessuu dadhabeetiin jira firraa hin goolabajee xalayaasaa goolabeeti jira gaa. IM magaalaa Hararirraa koflaa xalayaasaa goolabeeti jira. Nutis xalayaa isaa akka isiin beektuuf tamana isaanii irraa kireeffate bareedduun na nyaadhaa ittisaniif xalayaa nutis dabarsineeti jirra.
xalayaan teenya tan ichaantu ammaas dhaamsa koo qilleensarra naaf oolchaa yoo yeroo qabaatanii nuun jetti gaa kadiyyaa Husseenaa Saawudii Arabiyaarraa xalayaa tanaas haadha isii tan hedduu jaalattu tan Arsii Bahaa aanaa xiichootti argamtu Shamshiyaa Qasoodhaatiif naaf dhaqqabaa jetteetis jirti. Ani intaltite waan yaanni keenya godhe malee fayyaa guutuudhaan qaba. Ati hoo akkam jirta? Yaa haadha tiyya. An sirraa fagaadhus guyyaa tokko dhufee ijaan si ilaalee yaada kee hunda akkaan sii guutuu abdiidhaan qaba. Yaa deeysee too. Yeroo hunda yeroon an bilbilaan sii bilbilu yaa ayyoo tiyya. Maaliif akkana garaa na jabaattee narraa fagaatta yeroo ati naan jettu garaadhaan if dadhaba. Jecha keessaniif dura qabaa hojii mana namaa keessa taa'ee hojjechuudhaas dadhabeetiin jira yaa haadha tiyya. Rabbiin umrii si haa dheeressu. Yeroo gabaabduu keessatti fedhii tee sii guutuudhaaf an intaltite si bira niin dhufa jee karooraan lafaa qaba. Mee ati du'aa'uma teetiin na cinaa jiraadhuun siin ja'a. Yeroo muraasa booda Rabbii wajjin si bira dhufeetiin gaaddisa takka akka wajjin teenyu abdiidhaan qaba. Yaa ummaa tiyya. Hanga ijaan wal agarrutti fayyaa guutuu siif haa kennu niin dhufa an intaltite jeetiin xalayaa tiyya golaba. Haadha tiyya tan Arsii Bahaa aanaa xiichootti argamtu Shamshiyaa Qasoodhaatiif ana Husseenaadha intalatee Saawudii Arabiyaarraa. Yaa haadha nageessee jiidha saagan baattee baroorra jira addunyaa naaf jecha agartee namummaa si dabtee ayyoontu anaaf uffatamtee namummaa si dabtee ayyoontu anaaf uffatamtee akka kee kan naaf ta'u lamuu hin argadhu garaabbummaatti noobsa garaas na dhabadhu osoo dur jiraadhee dhufee si booharsaa gaaruma lan godha cinaan na gochiisa. Salamtaan jaalalaa tan onneerraa buqqaatee qilleensarraa si haa geessuun siin ja'a. An abbaa mana keetii kan ammaan tana sirraa fagaatee Ameerikaatti argamu Farahaan Yuusuf. Xalayaa tiyya tanaas haadha mana kiyyaa tan dirree dhawaa malkaa jabdutti argamtu Hoodan Usmaaniif. Akkam naa jirta yaa haadha mana kiyyaa qaalii. Anaa fi atiin waggaa dheertuu dura gara biyyaatti eegaan dhufeen booda kan jaalalaan walitti hidhamne mana haadha mana kiyyaatii wajjin. Haadha mana kiyyaa taniin amma fuudhee manatti galfadhe kan isii wajjin wal agarreechuu kiyya. Yeroo dheertuu booda biyya alaarraa eegaan biyya keessa dhufe jechuu kiyya. Kana maleessa jaalala isii kana if dura qabaa isii yaadaan guutamee biyya namaa keessatti iddaa darkaa'uutiin jira. An Faraha. Kana maleessa isiin tun jaalala isiin qabdu kabajaa isiin qabduu fi ammaas daran nama ibaadaa ta'uun isiidha. An Farahaan akkaan isiidhaaf jilbiifadhu kan na godhe guddaan waan isiin qabdu kana. Kana maleessa jaalala warri keenya guutuun isiidhaaf qabu hoggaan laala. Isiin tun jaalalaan warra kiyya ammoo isiidhaa hedduudha ajaa'iba natti. Isiin tun nama hedduu wajjin dandeettii walii galuudhaa waan qabduuf isiin haadha warraa ta'uu kiyyatti an hedduudhaan boona. Yaa qashtii tiyya ani Farahaan kee fayyaa guutuu waaniin siif qabuufa ati waan takkallee innarraa hin yaadiniin sii daama. Qaamaa qalbiin tiyya si faana jirti. Yoomuu akkaan si jaaladhu naaf beeka. Yeroo dhiyootti waaniin dhufuufa if qopheessiitii na eegi. Yeroo gaariidhaan sii fa'u. Nama gaarii akka taates if beeki. Garuu wanni inni xumura irratti isiif dhaamuu barbaadu dhiyeenya kana manaamatti na cinqitee jirtaa naan jettee ture dhiyeenya kana. Anis yaa bareedduu tiyya si daran siifini mujeetiin if qabe malee akkaan manaamaan na dararu jirtu if beekiin siin jaa. Kanaafuu akka Oromoon baantu wal feetiin yookaan immoo wal fakkaattiin wal barbaaddii wanni jaamusan Farahaanii fi Hoodaniif waan uumamee fakkaata.
xalayaatiyyaas xumureetiin jira. Farahaan Yusuf Ameerikaarraa haadha mana isaa tan hedduu jaalatu dirree dhawaa malkaa jabduutti tan argamtu xalayaa isaa nuu barreesseeti jira. Nutis Farahaan keenyaaf xalayaa isaa dabarsinee jirra. kabajamtoota daawwattoota keenya xalayaan teessan tan duwwaa 91357 takka irratti gara teelegiraama keenyaatiin nuuf ergitan hedduu dhagaa san keessaa walitti qaqqabannee gama keessan kan geessaa turre xumura bira dhiyaanneeti jira. Qaasim Muusaa Osloorraa Ifraa Ahmad tan Baroodaatti argamtuuf waan siin jeesan kan inni meeseejiidhaan siif ergisan laali. Atis naaf deebisi. Aniddoon duraan jiru haati beektu sanirraa deemeetiin jira yaa uswiitiyya yaa mangistiitiyya akkaan achirraa deeme beeki waan insii barreessisan bakka itti godhiin siin jaa quba qabaaddu haniitiyya. Qaasim Muusaa Osloorraa Ifraa Ahmad tan Baroodaatti argamtuuf dhaamee jira. Najaa Usmaan Kombolchaa Araddaa Bilisummaarraa ibsaa abdii kan finqilleetti argamuuf yaa ibsaa kiyya ati kana amala kee wallaaleetiin jira sababa ati akkanetti nattaatu beekuudhaan fada yeroo iddoo deddeebisee si gaafadhus garuu deebisaa naa deebisuu hin dandeenye amala fokkotaa akkanaaf irraa dhiisiiti tabiraaf irraa dhiisii anumaas si baasaa siin jettidha. Najaa Usmaan Kombolchaa Araddaa Bilisummaarraa ibsaa abdii kan finqilleetti argamuuf gaggabaabsitee barreessitee jirti. Kana malees አንድነት ዋቅ ጅራ ገደብ አሳሳራ ሶለኒ ብራተን አሰለቲ አርከምቱ ሲንጃለዳ ሃንጋ ልቡነራባቱ ተከቲ ኢፊዱይ ኢሲ ጅራች ሲሆን አንጃል ሚንጅራዳ ሲንጃጋ ሶለኒ ብራተን አሰለቲ አርከምቱ አንድነት ዋቅ ጅራ ከን ገደብ አሳሳቲ አርከሙ ኢሲ ዳበረይሴ ጅራ አንድነት ኑቲስ ኢትዳምኔ ጅራ ሶለኒዳን ጠለያቴ ይቹዳ ሙና ቀመር ካናዳራ እንዲሳር አብዲ ሂርናም ሁሴይና በከር ኮምቦልቸራ አሪፍ ቃሲም ጅጅገር ፋዮ ጣይር ድሬዳዋ ቢላልራ ሙንታሃ አባስ አውስትራሊያራ ኢፍራ ሙሳ ካናዳራ ያያ አበሽር አቹማ ካናዳራ ቢፍቱ ዋልይቲስ አቹማ ካናዳራ ሙንታሃ ኢድሪስ ፈዲስ ቦኮራ ኢብሳ ቀመር ጁያ አሳላራ መሐመድ አህመድ ጅማራ ያዳ እንፍ ከንተኒፍ ጉድስኔቲ ሲንገለተ kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaanichi majaalala kan yeroo jalqabaatiif istuudiyoo keessaa baanee magaalaa keessatti waraabu jirtu tana fakkaatti torbaan xalayaa wal fakkaattuu biraatiin kan walitti dachaanu taa'ee jechuudha. Xalayaa teessan akka dubbifamutti jechoota namaa galuun qubeedhaas qixa sirriidhaatiin cheekaap godhaa irreedduu beektaa xalayaan nu ga'uu jirtu barreeffamni isiidhaa kan dogoggora qabu waan ta'eef irra utaalaati kan jirru sirritti afaan oromoo sirritti nuuf barreessaa isiniin jenna. Duwwaa 91357 takka teelegiraama keenyaan nu argattan. Dirree Wudiin Iskandar Aliji Sharmaarkee Adamii fi kaameeraa Heenok wajjin bakka takkaa ta'uudhaan warra torbaanii nu naajuu. Klinika Roobsa meeshaalee tajaajila guutuu yaalaa dhibee keessaa kan ta'e kabajamoo Dr. Khalid Ali ispeeshaalistiidhaa fi gargaaraa piroofeesaraatiin durfamaa narsoota ogeeyyii dandeettiidhaa fi muuxannoo addaa qaban kan dhaabbatu Klinika Roobsa meeshaalee ammayyaa qorannoo kalar doppilaa altiraasaawundi qorannoo ammayyaa iikookaardiyoogiraafii cirracha kalee keessaa osoo hin baqeessi ni baasa laaboraatooriidhaa fi baayooseenshin automatic chemistry analyzer hormone analyzer
Kutaalee ciisichaa qulqullina qabu keessatti tajaajila yaalaa isiniif ilaala. Maal kana qofa dawaalee isiniif ajaja. Osoo fagoo hin dheenye faarmaasii roobsan irraa isin yaada. Kaayyoon kee tajaajila qulqullina qabu hawaasaaf kennu. Kilinika roobsan ogeessa dhibee mara. Teessoon ta'e magaalaa Dirree Dhawaadhaa Kooneel Baankii Awaash Fuulleedha. Kilinika roobsan. Mana uffataa mimmiidhagoo ammayyaa Saaroo. Gosa uffattootaa barbaaddanii iddoo irraa argattu. Kofoolee Taayilaand, Turkiidhaa fi siikiniilee gosa gosa. Tiishartiilee garaagaraa saayizii isin feetaniin kan nama hundaaf mijawaati. Kana malees kopheelee barbaaddan isniikaroota deeminsaaf tolan. Kan hedduu namatti tolan kanneen ajaa'ibaa kaampaanii Adidaas irraa ajajaan fichisiisee gurguruu irratti argama. Saaroo feetan yeroo qorraa feetan yeroo oowwaa uffata barbaaddan gatii rakishaan nu biraa ni argatta. Nu biraa dhuftanii waan barbaaddan dhabdanii galuun hin jiru. Hoota nu qunnama. Teessoon ta'e magaalaa Dirree Dhawaadhaa Taayiwaan yeroo seentee gabbuutu harka bitaatiin xiqqoo ol seenneeti argamna. Saaroo mana uffataa mimmiidhagoo ammayyaadha. Nuti biyya jaarra malee biyya hin diinuu isiniin jetti. Sumeeyyaa meeshaalee waliigalaa kan jaarmaya manneen warreen manneenii fi gamoo jaaraa jirtanii fi kan yaada qabdanis dhiyeessa meeshaalee kan jaarmayaaf oolan gatii madaalawaadhaan kan dhiyeessu ta'uu yeroo isiniif ibsinu gammachuudhaan. Sibiilan gamoo ittiin jaaru simintoolee naashinaal mukkeen gosa gosaa kan jaaraminsaa dhimmoota barbaaddanii filattu. Jibsamii mismaaraa fi kanneen biroo nu bira bash bash. Sumeeyyaa meeshaalee waliigalaa kan jaarmaya manneen dhaabbata mootummaatii fi kan miti mootummaadhaatiif tajaajila liqii qopheessinee jirra. Maal kana qofa idduma jirtanitti ajajaan meeshaalee barbaaddan isiniif dhiyeessina. Hottaatii nu qunnamaa isin keessummeessina. Teessoon ta'e Saabbiyaan gamoo Sayidoo DDC Fuulleedhatti argamna. Sumeeyyaa meeshaalee waliigalaa kan jaarmaya manneenii.